السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك نجر جرتو بغا ربين غيا راتين سنجي سنين جچا كن اودو غيا كاليسادا غيا كاليسا جچون غيا اثنينا يوكين ويطتا كجدمو دوبا harargee bahaa aanaa meettaa bakka dusee jedhamutti konkolaataan Jibuutiirraa konkolaataa biraa fe'atee gara Finfinnee deemu gara galeera jechuudha. Akka hin taane ta'eera. Shufeertichis immoo akka himamutti bakka 90 wayii cicciramee dhume jechuun gabaafamee. Kun kan gara galee kun Ayisuuzuudha. Ayisuuzuun gara galee kun duuba daawwattoota keenya balaa jabaa geessisee jira. Konkolaataan Ayisuuzuun kun konkolaataa manaa fe'ateeti kan deemaa jiru. Konkolaatota manaa fe'ateeti kan deemaa jiru jechuudha. Shufeertichis immoo lubbuu isaa dhabeera. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akka himamutti bakka sanitti waggaa 3 dabran duratti waggaa 3 duratti illeen akkasuma makiinaan namoota 36 bakka sanatti galaafatee ture jechuudha. Namni 36 lubbuu isaa dhabee jira. Akkasitti garagaluu makiinaa wanni mudachiisu wanni mudannoo kana fidu maali gizee jedhan bakka sanitti dhiphina karaatu jira. Karaa walitti dhiphatee akka malee dhiphatee jira. Sababni sanirraa kan makiinaan garagaluu guddatu ammallee fuulduratti garagaluudhaaf ta'a. Yoo karaan sun laalamee sirriitti laalcha keessa galfame malee karaan sun lubbuu namaa baraaruudhaaf karaan sun bal'ifamuu qaba, bareechamuu qaba. Hawaasni gandasanii sirriitti iyyuu qaba. Qaama dhimmi ilaallatutti dabarsuun barbaachisaadha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya bakki kun bakka seenaa qabudha jechuudha. Seenaa hamtuu qabdi. Seenaa gaarii miti. Seenaa hamtuu qabdi. Kanaaf karaan sun sirreeffamuudha qaba. Kanaaf yoo karaan sun hin sirranne ammas deddeebi'ee balaan kun mudachuu danda'a jechuudha. Wanni takka sirreeffamuudha qaba. Karaan guddaan makiinaan irra yaa'u. Makiinaan kun Jibuutiirraa kan dhufaa jiru jechuudha. Jibuutiirraa gara Finfinnee imalaa jira. Jibuutiirraa osoo deemuu gara Finfinnee deemuu karaan dheeraadha. Karaan kunis karaan Harariirraa ni dhufa, Jibuutiirraa ni dhufa, Dirree Dhawaarraa ni dhufa, akkasuma aanolee garaagaraarraa illee ni deema jechuudha gara Finfinneedha. Kanaaf karaan kun itti yaadamuudha qaba. Lubbuun namaa baraaramuudha qaba. Kanaafuu daawwattoota keenya lubbuun namaa jechuun qalbii miti gaa. Lubbuun namaa akka laaftuutti hin argamtu. Lubbuun namaa hin daanqoo hanqataa jira bakka kanatti jechuudha. Qaama dhimmi ilaallatutti dabarfamuudha qaba. Kanaaf makiinichi ganama kaleessaa makiinota manaa fe'atee deemu kun akka malee ta'eera. Qabeenyi keessa jiru caccabee dhumeera. Shufeerrichi du'eera jechuudha. Hayyee kanaaf daawwattoota keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godha. Viidiyoo kanaan wal fakkaatuu fi oduu haaraya inshaallah isin biraan geenya. Karaa kanaan wantoota hedduudha kan dabarsaa jirru jechuudha inshaallah. Sabiskiraayib tuqadhaa, sabiskiraayib irra kaa'adhaa inshaallahu. Kanaafuu warreen maatii koomee meediyaa taatan viidiyoo kanaan laayik kooment sheer nu godhaa isinin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.